Ashama akkam jirtu daawwattoota keenya oduu gaggabaaboo sa'aatii kanaaf qindeeffannee isin biraan geenya an Daraartuu Garbaati. Manni maree bakka bu'oota uummataa walgahii idilee 13ffaa geggeessaa jira. Manni maree bakka bu'oota uummataa walgahii idilee 13ffaa bara hojii tokkoffaa geggeessaa kan jiru yoo ta'u, walgahicha irratti muummeen ministeeraa Federaalaa Dimokiraatik Riippaabilikii Itoophiyaa Abiy Ahmed kan argaman yoo ta'u, miseensonni mana marichaa dhimmoota siyaasaa, hawaasummaa, nageenyaa, misoomaa fi diinagdee irratti gaaffiilee garaagaraa dhiyeessaa jiru. Lammiileen 186 Saudi Arabiyaa irraa gara biyyaatti deebi'anii marsaa sadiin hojii lammiilee gara biyyaatti deebisuu geggeeffameen lammiileen Itoophiyaa 186 Saudi Arabiyaa irraa guyyaa kaleessaa gara biyyaa deebi'anii jiru. Kanneen deebi'an keessaa 4 daa'imman yoo ta'an dhiironni 1082 ta'uu ragaan ministeera dubartootaa fi dhimmoota hawaasummaa irraa argame ni mul'isa. Hanga ammaatti hojii lammiilee deebisuu geggeeffameen lammiileen 36 fi 709 gara biyyaatti deebi'anii jiru. Yuunivarsiitiin Wallaggaa guyyaa haala naannoo addunyaa kabajaa jiruun biqiltuu miliyoona 2 qopheessee dhaabuu eegale. Uwwisa bosona qabuun sadarkaa duraarra kan ture lixi Oromiyaa sababoota adda addaan hirrachaa dhufullee sochii biqiltuu dhaabuu eegalameen Yuunivarsiitiin Wallaggaa bara kana biqiltuu miliyoona 2 qopheessee jira. Dachee tokkittii haadha hundumaa mootoo jedhuun akka addunyaatti kabajamaa jiruun faalama qilleensaa guutummaa addunyaa yaaddessaa jiru jalaa dachee kana baraaruuf naannoo keenya bosoneessuun filannoo dhumaa ta'uu pirezidaantiin Yuunivarsiitii Wallaggaa Dr. Hasan Yusuf ibsaniiru. Yuunivarsiitiin Wallaggaa biqiltuuwwan faayidaa nyaataaf oolan muuzii, avukaadoo, bunaa fi kanneen biroo miliyoona 2 ol qopheessee jiru kana mooraa isaa keessa dhaabuun eegalee jira. Dr. Hasan akka jedhanitti biqiltuuwwan dhaabaman kana dallaan itti ijaaramee waardiyyaan itti qacaramee kunuunsinee faayidaa yaadameef olchinas jedhanii jiru. Itti dabaluudhaanis biqiltuu dhaabuun seera uumaa amantaa hundumaatiin deeggaramuudha waan ta'eef siyaasessuu dhiifnee ofiis naannoo hawwataa fayyaa keenyaaf mijatu uumnee dhaloota itti aanu naannoo magariisa dhaalchisuuf tuutaanis ta'e dhuunfaadhaan qe'ee keenyarraa eegallee biqiltuu haadhaamnuu jedhaniiru. Yuunivarsiitichi biqiltuu dhaabiin booda dhimma guyyaa haala naannoo addunyaa irratti rakkoo qabatamaa naannicha keessa jiru irratti marii paanaalii hayyoota abbootii gadaa fi amantaa hirmaachisee geggeessee jira. Waraqaan qorannoo 3 dhiyaateera. Akka addunyaatti namoonni biliyoona 3 caalan rakkoo faalama qilleensaatiin dararamaa akka jiranis waraqaan qorannoo kanaan ibsameera. Naannoo Gaambeellaa magaalaa Gaambeellaa keessatti qibxata ganamaarraa kaasee dhukaasni dhaga'amaa jiraachuu himame. Magaalaa Gaambeellaa gartokko keessatti hidhattoonni kan mul'atan yoo ta'u haleellaan naannawaa waajjira pirezidaantii naannichaatti raawwatameera. Gareen adda bilisummaa Gaambeellaa ofiin jedhu waraana bilisummaa Oromoo yookaan WBO kan mootummaan Abaawo Shanee jedhee waamu waliin haleellaa banuu qondaalli olaanaa naannichaa wabeeffachuun BBC'n gabaaseera. Dhimma kana kan gaafataman pirezidaantiin naannoo Gaambeellaa obbo Umud Ujulu odeeffannoon kenninu homtuu hin jiru jechuun dubbatanii. Naannoon Gaambeellaa Sudaan kibbaa biyya rakkoo nageenyaa qabdu waliin waldaangeessa. Qondaalli olaanaa naannoo Gaambeellaa haleellaan raawwachuu ibsanii lubbuun darbuu fi kanneen miidhaman jiraachuus himaniiru. Qondaalli maqaan isaanii akka dhaamu hin feene kun yoo xiqqaate humnoonni nageenyaa 2 fi hidhattooti 3 ajjeefamuu hospitaalarraa akka odeeffatan himanii. Waajjiraalee mootummaa akkasumas dhaabbileen daldalaa cufamuu fi kanaanis mana cufatanii taa'uu isaanii himanii. Hidhattoonni waajjira pirezidaantii akkasumas bakka kuusaa boba'aa diipootachuuf yaalaa jiru jechuun BBC'n katabee jira. Naannoo Amaaraa magaalaa Dassee bulchiinsa boombaa Wu'aa jedhamu keessatti dho'iinsa boombii qaqqabeen lubbuun namoota 5 darbuu poolisiin hime. Boombii kana kan dhoosan hidhattoota to'annoo jala oolfaman poolisiin hiikkachiisaa jiru jedhameera. Akka poolisiin jedhetti haleellaan boombii kun kan qaqqabe namoonni yakka lubbuu namaa balleessuutiin barbaadamaa turan erga qabamanii booda boombii darbataniinidha. Namoonni yakka kanaan shakkaman 4 yoo to'ataman naannoo Dassee aanaa Xid Gabayaa jedhamu ka'anii gara magaalaa Dasseetti
seenuun badii garaagaraa raawwachuuf osoo jedhanii tumsa bulchiinsa magaalaa Dassee fi poolisiin Walloo Kibbaa taasisaniin to'atamanii qorannaaf buufata poolisii afuraffaatti geeffamaniiru. Erga buufata poolisiitti geeffamanii booda hidhannoo isaanii akka hiikkatan gaafatamanis diduudhaan boombii hidhatanii jiran dhoosuun shakkamtoota dabalatee poolisii idilee tokko humni addaa tokko lubbuun darbuu danda'eera. Walumaa galatti namni 5 yooduu shakkamtoota keessaa namni tokko harka laateera jechuun bulchiinsi magaalaa Dasseetti itti gaafatamaan waajjira poolisii Koomaandar Asmiin Mullaat ibsaniiru. Daawwattoota keenya oduu gaggabaaboo sa'aatii kanaaf qindeeffannee xumurree jirra. Andaraartuu Garbaati. Qophiileen FIB afanitti fufuu daawwadhaa nagaatti.